lubbuuna maa kennuun hin jiru. Lubbuuna maa kennuuni quraana keessa bittaa rabbi haasee quraana keessatti lubbuu fi jaalatanii ana warallee jedhee hin jiru namni lubbuu namaa kennu irraa gadi buuti jennee jedheeni caqasaartanii asliin eessa dhaqee haasawa asliin eessa dhaqee nama haasawa harkaa qabu itti himaa jirtanii mi asliin eessa dhaqee asliillee seensisaa kinnoo iyyannoo galmeen mana galmeettiin haalaalamu Sheikh Kamal intalillee ruftee jirti argaa jira haasawa kiyya dhagaa jirti maaliif yaaliin ajjechaa kun irratti gaggeeffame yookaan yan ammoo akkuma isiniin jedhe san kutataadha murataadha abbaan waan fedhe haa jedhu ani ammoo tinin adada laayifii seenee taa'u godhu akka salawaata rasuula gadi kusanitti afaan hin buufadhu asiin jaaladha isinitti sottooma eega jedhe maaltu ammoo tinin uftuuba isin deebisee tinin akkana isin godhe maaltu dhalatee eedan Hai. Siapa tu bahasa anak itu? Ante Muzayyan. Muzayyan. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Muzayyan. Wanufi. Aderi Baduka Muzayyan. This station is Al Masjid Al Ram Road 158. Video Nazbai. Station is Al Masjid Al Ram Road 160. Masjid Al-Haram Tower 60. This station is on Masjid Al-Haram Road 160. Sheikh kamu? Wai black teh lali me? Wanni inni jedhu yunagalaan jiru ani ante Muzayyan maal jettaati qajeeli dubbadhu. Muzayyan sagalee kee qulqullinaan qabu mu'ee sagalee kee qulqullinaan qabu. Dubbadhu jaalataa sabaa dubbadhu Muzayyan sagaleen isaa sirrii mi. Sheikh kamu? Lali me wai black kodani Sheikh Robe lali me black isti keessa. Ni la bilooki godhu godhee dhuga. An bilookiin goone wala an bilookiin goone dhiiroo hin laalame qoya karaa achi qaxxaamuree baasa keessa. Laakan yookaan hasiidha. Odeetara sii kennee jira mi Leila. Hin qabu kuma maqaan jedhe ani hin qabu Sheikh kamu? Daqiiqa sii kenne daqiiqa. Hayye. Moderator. Ni lala goya. Nam takkan tane laki tane. Shabakatu baase waan ufiin dubbattu ati Muzayyan bayi deebi. Akkan. Aye bayi. Bareedu dubbatu mee akka Sheikh.
bareedduu tana tatoosaa bareedduu tana mucattii tanatu ishee ka akkanatti miira keessa galte jaalalumisiitu akkana ta'aa jira ishee inni birrii miti. Wallahi. Waan ofii dubbadhu. Akka hadisaatiin godha je maqaa isiiti khayri wa khayraat mee dubbadhu bareedduu. Nusraana kan rakkatini. Leila ati miira keessa bahi naarini itti si warri baay'ee kun biyya ajandaa barbaada. Akkas yaa'ee sheekamu anaa si bira jiraanam takkasin tufu abshir. Bara mucatti isheen annumaaf jenni. Hamtutti fudhatina bada garuu gochi nu kalee dalayne sun sirrii miti. Ammallee immoo irra deebinee ho'isuu hin qabnu yoo dhugaaf taate. Sorry. Diro asa kaje Leila dubbadhu mee sagalee maal ta'e nada geessaa mi'an ke qulqulluudha keetii miti rakkoo maal jetti mucattiin sheekni kun asuma deebisii jette sheeka deebisii jetti edha deebisii jetti baran sheekan baafne jedhana ummanni illee waan hubatu mucattiin illee deebise nama biraan galchi mucattiin bitaa deebise Sabona mimi nchana kene sabona. Shahidi jibaka wacha jira yuba. Wanu fi salamatan gafatu ati. Sheikh Kamal asaw hin qabnu akkasillee hin jedhin Sheikh Kamal sheetichin jaalatee maal hin jedhin keessan jiru waa'ee jaalala birrii bichaadha malee jaalala keessan jiru nama tokko hin jaaladhu nama tokko hin jaaladhu onne namaa kennu irra birrii namaa kennu naa wayya hin jaaladhu nama tokkoon yoo galchitan birrii galcha Sheikha Robert asgabbaa Sheikha kiyya asgabbaa Mira keessa Sheikh Kamal jechuun qabu intala jaalatee sheetichi maaliif jedhama jechi kun maaliif jedhama la dhugaadha irra deebi'ee jedha namni birrii caala nama jaalata mucattiin bultiin isinii taati diimtuu isin filattanii hin jaalattan jala sararree jenna kana ta'u gan fudhattan liqimsaa gad liqimsa birrii bichaan jaalatanii birrii waliin nama jaalata Injiru jangan liqimsa gadi liqimsa Udah jaalatan Sheikha naman jilbifatu qofni nama jere namni dhiira jaalalaan kan bargaguun qabu namaan jilbifadhu yoo muutaana rabbii jilbifadha erga fuudhan booda jaalatan malee ani jaalala maalii jedhanii olii gadi maraatanii carqii matarra maratan kan keessan jiru jaalatan malee fuudhanii dubbadhu waan ofii dubbadhu Bijatti dubbisnaa benne miira keessan amma dhimma haasawaa akka taphaan godina Sheikh Kamal qalbitti hin deebisina haasawaa qalbitti hin deebisina sirna kiyya yoo laaltan laala sirna kiyya laala akkuma isiniin jedhe ammallee muzayyaniin kun nama hayyuudha ilma hayyuuti dubbii muzayyan jedhe haga asliin dhufu aslii osseensifna waan muzayyan jedhu caqasa miira keessaa baatas gabbaayati mucattiinu salaamata waa miira keessan jedhinati arsiin marumatu hayyuudha arsiin marumatu hayyuudha menu dubbisi badaboo waan nufi Kero sigal chakoy. Dubbature? Amma hudamte akka kaleessanii miti. Waalaikum assalam.
Waan ofii jedhaan immoo meeshaa ofiiyyuu godhate waan ofii jedhaan. Bar waa Dai maqaa isiitti waan ufiiti durbittiitti yaa maqaa isiitti. Maqaa isiitiin waan. Bar maqama isiitti waan ufiiti. Maqama isiitti waan ufiiti. Keerroo billaahi waasaappi isheetichaa naa ergi. Waan ofii maal taate waadaa kan. Akkaawwanti isheetichaa naa ergi. Maal taate. Kutaa kaisiina dubbatu karraa kan dhaabatu isiina dubbatu. Dubbadhu mee waan ofii lafeetti yaa dubbadhu naa nyaatu walla. Sagalee fe'u bareedu guyyee sagalee fe'u ol fuudhu. Bar mucattiin hin saalfatti illee mucattiin daa'ima. Sheekh Kamal ati naasayin ta'i waan ofii maali kana keessa hin haasayin namni hayyuun hin jireette hayyuun haasa'anii hayyuu. Isin inaaffaa keessa seentammoo mucattiin anaa durbittiidha ani tottolchee isin heerumsiisan. Nama tottolchan dhabne kaal tottolchituuf maali wanni wayii seetamoo barri qalama diban seetamoo ko tottolchituuf. Akkas jechuu kiyyaa haala mijeessee isinii diggisee jechuu kiyya. Isiina dubbatu isiina dubbatu dhiisa. Sheekh Kamal obboleessatti naafanii Sheekh Rabbi maal. Obboleessi hin jibbinaa sheekha. Ila jara keenya Sheekha Roobee hin lolan kalillee namni ede ajandaa nu godhatee Sheekh Kamal durba heerumsiisuu jalqabee Sheekha Roobeetitti heerumsiisee dubbiin tun hin taatu jedhanii tiniin girrigirriin kaatee rabshaa guddaa keessa ture namni. Abdiin faallee dhuma dubbii tana xumura itti goonee waa'ee isheen jedhanii deekumaa dhageeffattanii waan kana akka ajandaan taane akka miidiyaaf ajandaan taane itti gabaabsinee biraa deemna. Mucayyoon bar waan ofii sagaleetti dhiyaatu jawala dhiyaadhu. Sin dubbattu baqaraan tun hin dubbattu. Mucatti dubbadhu waan ofii. Sheekh Kamal dhagaya namna keessa bahuu fi Sheekh Kamal ani akkaawuntii kiyya akkuma lakka'ee isin kenne lakkaa naa deebisa intala lakka'ee naa deebisa edin akkaawuntii kiyya akkuma lakka'ee isin kenne yookaan akkaawuntii keessa las ergadda achi isin ergaan akkaawuntii kiyya lakka'ee naa deebisa akkuma isin kenne. Barama jarana taap godha barama wannoo keessa wannoo godha isin jaarsa kennitanii jaarsa murteessa. Aye isin cakas. Isin cakas. Sheekha Roobee miciyyoon lubbuu isin kannitee jirti. Birrii suutuma yaa miciyyoon lubbuu isin kannitee jirti. Halee nama kudhan nama hedduu san irratti galatoonfachuu qabdanii war sheekha inaarinaa miira keessaa ba'a. Leessa shadiidu bisurraati innama shadiidu inda kada binafsi yaani beeytee. Aara inaarinaa ليس الشديد بالسرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب جاءتون سامبيرا ترتي أنا مالي جولة دائما كبانكي رزورا هولو تربة ستيت غلغلة مركزة ديمي برابوا كوان بانكي غلغلة بلو متاسي تو سنيب كان نتنزور تو أولم يوس بسو جرتي بر سجلة دعو جرتني وانو في جوام ميو كتا كوام حبيبي كي أجدي وانو في Iwaamu siin jedha atamma sirna haasooytamoo isii dubbattamoo anaa dubbataa jirta sirna isinii kennan himaan dubbanne intala ammaa dubbadhu hin jenneen maa dhagayaan jiru nu wanta akkaa sirna isinii kennanini. Bareedduu dubbadhu biliisu gutakka dubbadhu yaayyo dubbadhu. Sagaleen ta'e qulqulluu miti waan ofii sagalee. Kerro Bakara. Assalamu alaikum.
Jabaate. jirtanii maal dubbisina alaam terro. Jabaate jennaan Jirtanii sheekaa roobee akkam? keessa seene sheekaa roobee odomaanu keessa mari'an miidiyaa irratti nu baase odoo akkamii maal qabaan akkamii maal qaba kootiin godhadha jedhee mara manatti dagadhee kinoo kootii hambaa namarraa fuudhee godhadhee makaratti. Mucaa intalatti beekamu. Namni anaa miidiyaa gubbaa dubbataa jiru keessan dubbananaan jedhanii kunoo namni dubbiin harkaa fuudhe sheekamaa dhufa. Keessan haasaa jirraa bar gara gareetiin guruppii ijaarra jedhanii miidiyaa irra nadhiisiisa. Araa guru. Wallahi ani baay'ee isin kabaja ture isin jaaladha isin kabaja ture amma ammoo tiniini boombiin isin irra darbitan ani mana kitaabaa kiyyaa fi jiruu kiyyallee keessaa na baasaa jirti boombiin hagana geettu na darbamtee hin beektu ani sirna kiyya naa laalaa intalallee haasofsiisa. Sheekamu intalti argattee oolnati. Meeqoo yoo naqa qeerroo gaafa kanatti dubbattee jennaan sitti dhufee sheekaa roobee haala gaariin sapiraayiz goona waasaappi ijaarreetinii waliin dubbanna keessa wal dubbifna jennee anummaan biizii ta'e isinit deebi'uu dhabe odomaanu sanitti jiru kalee mana bilaaliititti taateen hedduu takka taate sheeka roobee horii argatanii intala argatanii diimtuu hirribaa kaaftu argatanii waan isaan xalaban arfanuu taguutu argatanii tinii nu jala ariifatanii dunyaalleen hin jirti intalillee hin jirti dunyaallee jira intalillee ulaagaa arfan isin jettan san taguuttattee osoo jennuun shee nama laayifii isinirra seenee dhukkee isinirraa kaasa jedhanii anillee gama kiyyaa waadaa galee ji'a kana dhumatti jedheeni isaan ta dhufan immoo mana wayiititti birriin keelleen galchine intalalleen galchine naan jedhanii an addallee galchuun edu garee makeena sanii walitti dubbanneetinii waa tolchina jedhee yaade eddoman sheeni mirkaananii jennaan waan buna torbee tokko ittiin dhuydan jedhee riyaala 100 ji'a kana dhumarratti isinii erga jedheeni dubbiin amma jabaate ta miidiyaa taate ajandaa taate isin jaarsi hoodha nu fala nallee fala intalallee fala sheekallee akka ummanni miidiyaan godhanne fala isinitti uf kennean. Maarree sheekamaali galatooma ulfaadha. Gaafa sanillee tokko isinii tokko abdii ukubeetii qeerroo Oromoo waan kana dhiisi miidiyaa irraa lafatti gabboonee lafarratti hojjannaa gara gareetiin naan jettanii an akkaawuntii nama tokkotti hin gadhin achumaan dhiise ergasii immoo kan inni gadi jiru viidiyoo ilaalu hedduu viidiyoo gubbaa deemaa jira rakkoon qabu ammallee ni ilaalla yoo miidiyaa irratti illee taate rakkoon qabu sheekan immoo nu tabsiisanii aanummaa mirqaannuufi malee Iyyoon ergattee jalaa hin gabbu'aa galchi sheekaa waan ofii ergattee jalaa hin gabbu'aa. Nutu kaase malee isaa waan akkanaa godhaanu hin jenne ammallee nu biraan ariifatinaati ni goonan waan oduraa jenne karaa miidiyaattis karaa guruppii isaa billeen ta'e wanti jedhan agartanii waan dubbataniif waan uffatanii taana jette Oromooni homaa waan dubbate hin jiru jechuu barbaade kan gama kiyyaa taa'ii mijatti immoo jayina garamne ila dhagaya waan tokko dhagaya salaanni jummaallee nakkalaa'ee jira ani ummata kutaa 11 kana keessaa wanni isin laalee fi waa wayii isin keessatti argee jimman laalle arargee laalle arsii jedhee arsiin hayyuudha kabajaa qabdi ammas na biratti kabajaa qabdi rabbi ammallee kabajaa kana irraan fudhatini ulfina kana irraan fudhatini ani ammoo tiniini yeroo namni daawwaa godhee tiniin jedhe namni mirqaanee agana kenne jedha haegasii ammoo tiniin haguma daawwaa sanii mirqaansuun isaa ummata duraanii sanitti ni dhannu sila ummanni duraanii dhoysamaa sila achi waa kaa'ee deema kuni kaammaa kun addatuma daawwaa dhaga'u waa qabadhe jedhee eegana wayita irraa galte ufuun beeku ani daawwaan akkanaa qabadhe jedha beellama rabbii maan guunne akkana islaamummaan akkana qabdi islaamummaan dhiisaa namummaanuu akkana qabdi nuti saba tokko lammii tokko hawaasa tokko dhiiga tokko islaamummaallee walitti qabna dubbiin beellama seenamteetiniin jedhamte dhaqaa baankiinaan jechuun maalin ani ijoollee daa'imaa miti dhaqaa baankiinaan jechuun maal inni isiniin jedha bara'an maal inni isiniin jedha. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtu naga jirtu sheekamu. Naga walla kallatti magara dubbii sheekaa dhageettee minjaartuu bosaan gifneetti seen. Dhaga'e kallattiin kaleellee mana bilaali yeroo jirtanii dhaga'u jira. Waan ufillee yeroo waan kana dubbattullee uqqabe sheekaafillee uqqabettullee jira. Amma sheenni halkaniin akka himman sa'aatii sunillee sa'aatii baddaa gachi kaate mucattiin illee mana namaa jirti birrii sa'aatii sanitti illee baankii kaa'uu dandeettu. Maaf nutti ariifatan sheekallee baay'ee jaalannaa bakka kanatti amma sheeku komachuu jirra.
amma namni garii gara biraatittuu fudhattee isheen birrii biyya arabaa nyaachuuf halkaniin ka'ee gabaa keessa deema maaf ariifate jedhee amma ajantaayyuu gara biraatti oofaa jiranii kanamaa itti ila kanamaa gurra ittiin qabini intalli akkas hin jenne awwala dubbii hin dabsina rabbi isin haa jaalatu ammallee kabajaa tan isinirraa fuudhini intalli kino an baankii deemne jennaan yeroo masanuu sila maal eegdaree baankii deemne jennaan laa moobaayilaan isinii dabarsaa sheeka moobaayilaan isinii dabarsaa naan jedhame ani na ajjeesuu wayya dubbii san nama ani dubbii san osoo takka irraan dogongoru waan isin jettirraan hin dogongorina sirna kanii kaleellee isintu dhaga'ee ammallee tiniin kiinno isin jirti haasawa injijjiirina akkuma jirtutti lafa kaaya lafa kaaya waan jiru lafa kaaya birrimmaan turuu tamaadhii fi tasheeti nyaachuuf qaaqan turuu jedhanii jijjiiraanii waan kanallee ifa godhamee uummata haa tokko. Birrii fedha. Ila birriin namni waan fedhe haa gurra ittiin qabinaa isin waan namaa gurra ittiin qabinaa namni waan fedhe haasaya namni waan barbaade haasaya namaa gurra kennuu dhiifnee jirra waggaa afurii san ga'ee jiraan gurra ergisuu dhiisee jiraan namaa gurra hin kenninaa isin namni waan barbaade haasa'u alaa kulli haal ani amma wanni isinirraa barbaade wanni guddaan akkaawuntii kiyya lakka'ee isinitti kenne akkaawuntii kiyya lakka'ee isinitti kenne lakka'ee anaa deebisa. Sheekala waan jedhan bari birrii kana mu'attiiyyuu shartii ofii hin godhanne birrii tamaaliitiin mu'attii ganaa nikaa iyyuu hin godhanne birrii akkamitti nyaachuuf ariifata isheen jedhanii uummanni balaa buusaara mana banateetti bakka tana mee ifa uummataa godha. Hiriira ba'aa jedhiin balaa buusuu miti hiriira ba'aa jedhiin birriin fedha ufiiti birriin sheekka maaliitii fi birriin isiillee birrii bunaati jaalalaan naa kennan malee birrii waan biraatii miti akka hin seene birrii jaalalaan naa kennamte birriin jaalalaan naa kennamte sun ammootiin maaliif hagammaatiin innarraa turtee dhaqaa baankii naan jechuun maali inni ani ijoollee daa'imaa miti uummanni balaa buusuu miti hiriira haa ba'u ka kanaa uummata laalina. Waan ufi ammanii komisirraa mobaayilii si dabarsa akkana godhattee nama guddaa maan baankii roomaa ottiree amma ayyana kina gaafii sirraa qaba waan ufi anamma gaafii bara isin gaafadhe deebii gabaabaa isinirra barbaadaa jira akkaawuntii lakka'ee isinii kenne naa deebisaa jedhe an baga liqaan seenini baga liqaa seenee ammootiniini waa hedduun bitini alilaala isin amanee arsiin hayyuudha jedheetini liqatti seenuuf ta'ee baga liqaa hayyuun seenii warri liqaa itti seene sila yoona mana na dhaabate ana amma akkaawuntii bakiyya lakkaa naa deebisa. Ese kaleeyyuu beekatte waan ufi maafi waalaikum salaam warahmatullahi akkam jirtu waan ufiillee jedhina waan ufiillee jedhina maqamaa waama waan ufiillee jedhina waan ufii osoo taate ayyee maqaa akkasii akkam godhanii maqaa waan ufii jedha injedini jedha waan ufiiti beellamnu yoo guutamtee waan ufii jetta akkanuma waan ufii jetta lamaan guuta waan ufii jedha intalummaan takkittiin fadiyaa nu gootee warri baankii marti akkanan nu eeggate kinnoo zabanyaan talikoo wayii xiyyaanii uffata kinnoo kootii ka godhadhu mana dhiisee dhufe anamma kootii namarraa fuudhee godhadhe intalummaan takkittiin gutii nu gootii wanni kana gubbatti waan nufi jettanii sanu. Nama katamaa keessaa baheeyyu an kararra taa'aa dhaqee akka nama mana taaziyaa jiruutti taa'aa dhaqee amma katamaa keessaa baheeyyu osoo deemaa jiru si waliin haasaa jiran. Magaalaa keessaa bahe. Video yaa asindu waan ufi videoon ba'a. Baadiyyaa deemee jummaa salaataan baadiyyaa magaalaa keessatti illee salaatuun saalfadhee namni uummanni dhaga'ee jira uummanni miidiyaa marti sheekan tala argatte baga argatte naan jedhe uummanni marti birriin sun galtee jedhee na gaafata maal jedhan baadiyyaa bayaa jira kinoo baadiyyaa. Waan ufi intalli barte irri baakaaftu diimtuudha.
وأنا في جنة جنة تاب تاب غورا تاب تاب غورا إيه نجنة تاب واق تاب غورا فولو غورا جارتي شيخ آزماي بلال بلا بار انتليدن وايف امبر باتو كيكا ها انت قديد لك يو يجلسوا في ساعة أفريد تنكت شيخ ثلاثة مجتي تنت مجتي تنت سفينة أنا من سجلا فودا شيخ روبي السلام عليكم كافي أنا مو آسا وكله إسنا سويتني ردي مجتين دائما جري كالي جبيتني دائما مجتين دائما نما دائما أرجم بيكون نما دائما أرجم بيكو جيو دائما جراني جارتا سيفتنا كوان جارتا وهي شيء تجاه فكابو أنا بري بيجا برباد على كل اللي برين تيون قلين أنا صلوات أك صلوات رسول الله صلى الله عليه وسلم أفاني بو بدر دلائي بيسون أنا أون نلين كن نجري جرات أون نمان كن نونا منجالت بو أنا جولة جرات سلاوات أفاني سنبو بچه جولة جكسا أنا جولة جراتو قطنيان كابو قطنيان كي يكتابا قطنيان كي يكتابا أنا أون نلين نمان كن نور بري نمان كن نويا بري نمان كن نويا أون نتي يتبارا كم علامات وقت ده فترة بيجا شيخ ما دوان تنسي كافي تاب مال ورا أن علم ديرا يو كفتن نجري بريدا علم ديرا كفتن يو جري بريدا علم برككم لما نمسو أنا علم برككم لا الله بتشانهم إنجي أنا لما نمسو علم برككم علم ديرا كفتن يو جري بريدا جالا لا فين بوي واني جري تشيغالي أني ما بتاعتنا نمنا تدولي نبافة يا أخي وأنا في بكم جاي كذا يتك بتكا إنا لله هاي كسرك سوال شوي تاب تاب غورا جرنا تاب تاب غورا شيخ كارو نتعطي تدربتي يا ور مجتي ولي فكر نكيرو جاي في دينجارة ديوانا كنا بري ما كيسة شو كارا بس تاب برامي ورني تاب غورا أبو جاي كمالي دوباره بيادو بنو نما إبى جاي كذا إيه وان كنا كملي لفرت جاوي جنو نفسي إيه دكتور بيجي تاني يرو كان في يرو غروبي إجاري سجنا ما إيمان إجاري نت أنا يجوا غروبي أكمل تجارة ترى من يوم ما تبي تجارة نما أكمل تجارة أنجا سوى أونلاين غروبي تبتدي نمو تجارة سوادا كله نمو تجارة سوادا كلام كذا نمبر يفتح تجارة يوم نمو تجارة غروبي أكمل تجارة إيه نبغى bari namni tokko ki kanarra tagana kennine qofa jedha ida namni waa amma waan tokko dubura manuma keessan kanatti dhageeffadha manuma keessan sagantaa isinii godhaan beekalee kuma fira daam dubbiin ol baate dubbiin miidiyaa geesse jiru akka hoduraatti miti amma miidiyaa geessanii waan miidiyaa ga'e tokko miidiyaa maan finna sagantaa nu qaba sagantaa nu qaba abbaan rabbi gargaarishee kalee asuma kennee dhagaa agalchi agalchu kan galchin illee adiisu namni dhibbi waadaa galee dhibba keessanatti kan sabni yoo galchini ga'a akka fedha abbaati waan kana guyyaa dhimma baatti haala hojjennu bara yoo turaa keessuma jirtu jennaa deemni immoo ol baasanii egaa ol baan illee wanni godhu qabnu ni hojjenna. Kalas ka itti qabne sagantaa itti qabne manuma sheekamu kana nu godha guyyaa tokko kalas kana guyyaa laalee kalandari nama kulan tuwaada gale wallahi gaasa idin jennaan kanuma lakkoofsama waasaappitti jijjiirire warruma waadaa galee kana lakkoofsa ergine ka maqaa malee lakkoofsa ergine akka muleesaa bita lakkoofsa
Waan ofumaa jettume. Mee ati keessallee WhatsApp na dubbisi waan ofii atillee waan ofii atillee keessan waan ofii atillee keessan na dubbisi asillee namoonni hundi waan namni sheeka kana gargaaruu barbaadan rakkoo qabu. Qeerroo ana dubbisa guruppiin ijaarra. Ayya rakkoo qabu. Ilaa sheeka maal akka yaada tokko yaa'u kan dhageessanii mi laayiviin wanta jedha akkuma namoota affeerree namoota asirraa gara guruppii dabarfanna nama tokko argatuudhaaf laazima dirqama laayiv irratti haasa'uun barbaachisaadha. Manuma keessan kanatti laayiv irratti haasofnee namoota fedhii qaban gara walitti hawwalan akkasitti namoota argachuu dandeenya. Kalasa nama bakka hojiitii bahee murtaa'ee guyyaa 20 wayiitti guyyaa boqonnaa guyyaa sa'aatii dheeraa fudhannee asrii yookaan sa'aatii halkan shaayii salaannee haga fajiriitti sagantaa gaggeeffamu. Sheekota gurguddoolee irratti areffeerannee waan isaaniitu dubbataa jirra sheeyna dhageeffatanii sabara. Waan tokko asirratti kolfinee deemuu odoon taane abdii hukumee waa ol darbinatti mul'ataa jirtu. Ila qeerroo dhagaye waan tokko akka ijoollee akka qoosatti ittuma kolfinee ittuma baay'ee deemuu osoo hin taane lafa qabsiifnee waan isaan makiinaa bituuf hin dandeenyu motora haa binnuuf. Lakki motora bituuf hin dandeenyu uffata akka isaan bunuma jedhan sanillee akka jimmata akka lama itti raayessanii dhugan. Waa tokko haa goonu eega gabbaanee dubbatuun hin oolin. Fakat kanuma namni olii godhuu danda'u. Amma kana goonee foolumaaf zaamaa goonee iyyinee deemuun barbaachisaa miti. Haani dubbadhume. Waalaikum assalam warahmatullahi. Ayye waan bareedaa qeerroo yaada kana yaada gaariidha. Waan kana immoo keessanii dhamdeenatti ol baate gubbuma kanaan sirnaan haa hojjennu afaan. Namni keenya beeksanii sabni kunillee yoo baay'ate xiqqoo nama harkaa waa balleessa. Sabni illee yoo baay'ate ammallee qoosa yoo baay'ate maal isaa beeksanii namni waliif hin beeku. Amma isaan waan kana qoosaa baay'ee jaalatu hin taphatu. Namoonni hedduu qoosaa kana gara dhugaatti fudhatu. Waan kana immoo nuti ajandaa kana dhibbatti ammaal jedhe gaaf dura namni kuni barataadha, barsiisadha, nama guyyaa eebbaa sanillee eebbifame namni kuni nurraa waan tokko gumaacha wayii kennaa jaalala isaan kuma qabne jedhee isaan dhiisee sa'aatii biribiree akkaawuntii gara biraa deemuuf ta'e wallahi karaa biraa irraa beeku isaanis dubbachuu dhabe maaliif osoo isaan hin beekne waan tokko goonaa jedhee sa'aatii irraa akkaawuntii fuudhee namoonni kudhanii waadaa galanii jiran yeroo kana sheekka maalfaa dhufanii namoonni biratti waadaa galu malee waan kana bakkaan hin ga'anii gara guruppii duroo kana jedhanii hayyee jedhee itti nama guddaa hin jedhee fuudhee haga onaa ta'aa jira namni tokko mana dubbisee lakkoofnaan akkanaati mana sheekka maaliif bannee waan kana irraa namni keenya ibsa laga dhugaa bal'ibeen beekanii abdanna yoo namni keenya dhugaa waan guddaa wanti ol walitti waan guddaa ga'uu nama dhimma kana dhimma yoo bara waan takka kuma takka Itoophiyaa fuudhame kanaaf ofiin uffatina waan gootan itti yaadu wal yaadu baay'ee akka inshallah waan irratti meeshee takka dubbata yaada gaarii bar sheeka namnummaan nu jalaan deeminiif illee malee marii tana sheeka keessa galchuun barbaanne anama kumna gara dubbataa jira isaan laalanii fuulduruma keenya ta'aniif malee waan hojjetuu qabnu kana guyyaa itti qabee viidiyoo irratti dalagee viidiyoodhaan waamicha godhee akkaawuntii sheekaa fuunee maxxansinee gargaarsa ifa galaa goonaaf maa namni nu dhoogu hin jiru horii kenna kennina ka fedhe nu gargaara ka fedhe itti isaa jechuudha si gala laakiin garii nama haasaa nama badaa laalu jechuudha nama nu gombisuuf yaada keenyatti diinaa laalu jechuudha kanaafuu guyyaa lama kadhanatu bollaalee abdii hukumee barbaadaan isaa rufuu dide. Sheeka jalla muutii godhadhaa ta'a qaata dubbatte. dubbaddu abdiin waliin amma yaada kana dhagahaa jirta haani si buusu
أنا تبنى كما أوان Ani yaada keenya kana irratti maal yaada qabda? maali karaa dubbannee rawaan kana lafa gadi kara lafaa gadi inni bu'aasi hin jenne maali isin jedhituma maa gubbaa kana toluu akka tansila gubbaa kana waa isin lama. الخطوة 374. The next station is lafarra gadi buunaa Koree waan kana qindeessitu sihii waan lafa sihii qeerroo. Waan haasofnetti tola. Tayyib ka nama argatu eega kaafne akka nu taane akka nu yaadne hin taane. Eega onnu harkaa baatee hagana dubbatamte miidiyaa marratti ifaan ifatti hojjanna waan kana. ila miidiyaa irra dubbachuusan rakkoo hin qabu jechuun gurra uummataa buusuun uummata yaadachiisuun barbaachisaadha. Yes fudhatama qaba garuu waan as gubbatti dubbatan gadi bu'anii hojiidhaan lafarratti argamsiisutu irra murteessaadha. Kara lafaa gadi bu'uu waan gaariidha waan jette tokko dubbanne amma dura. That's a private something, right? Yes. Waan private ta'e tokko jechuudha. Wanni private hin ta'in waan gurra uummataa seenuu qabu. Exactly gurra uummataa seensisan. Haa ta'u malee gurra uummataa seensisanii kaanii ta'an ammootu gara private itti deebifatanii yoo akkas goone gaarii hin qabu jennee diddunee miti. Wanni jechuun wanni dubbatame yoo hojiirra namaan oolini nama argaa wanti jechuudha. Wanni gurra namaa seena gurra namaatti namaa deebi'ee waan ta'eef mee waan sana. كسيت علام أستاذ شيخ هاروبي amma akkana godha akka amma taphannee tummaanii namni haa dhufu gurra buufannee namni sheeka deeggartan jenneeni guyyaa itti qabannee namni sheeka deeggaruu barbaadu liinkiin kennaa gara waatsaappii kennaa qeerroon ka hoogganamutti nutti haa makamu waan arganne waan irra goonee hawaasaaf gabbaanee ibsina sheeka umraa finnaayyuu jedhana kana mara waan guddaa dalaynaayyuu harama kana dhugee zamzama dhugee timira nyaatee ufira xawaafee haaraa eessu torbeessa kana bira taa'ee hagan. Wallahi billahi. The next station is Al-Qadra 366. ايش مشكلة؟ أبرات يا دقاري ولا كيادو تكن. ميتا كاتر يا دفيتنين والله تركورشاني تكاد بكاتي زيارة فيني وهون دفاسر بونه فرارا إسه غلاشين. آتاني يوم أقول فراراني يوم اللي سبيا كربي أستاذ شيخ نفقة نتكلم داعي كشيطان دند وبوشين كيتا. ummanni koomenti kun dhugaa jette sirrii jette good idea good point jiraa miti jechootuma kanneen miidhagsaniituma babarreessu malee jechaan malee gochaan xiqqoo isii akkasii intala lafumatti gadi buusutu irra barbaachisaa. Sheeka miira keessaa ba'a wallahi kaabaa rabbii dhuftani. मैं कमेंट तो भी दवा जरा शेका काबारा बीसी फिन्ने उमरान उफे दूसरा बिर्री बुना सनो गलजा करेंगे तो देख मुझे ये नु बुना दवा बेले ये जानेंगे तो नीचे आगे चलो करा दे सुनार जो जला गलची अवला यार क्या लफाका सनी ये और मैं ऐसा तो यो फातिमा ने ये करो मेरा बिजनेस आजा उस्ताद शेख आरोबी السلام عليكم مرة سديدة شيخ أتي أكاونتي أسير أكاونتي إسا أسير كيرو واتساب نتين كنيركاب أبجا मैं तकायला वादना बाबा न जरा के न तका तीफा मस्जिद आणि अकाउंटी अशेकाम फोन दुरा मालिफी इसाने तिमु बरबाने के साथ राफोटे erga madubbi midere tolbaate walile kuba kabane kama sheka robe kalati nwata u yo duran odo idani mbeine odo sheka robe kuban kabane ituma hasani tan kayo kena amma erga dubbi midere tolbe erga dubbi midere tolbe kama sheka kalati nwata wan kamul timane ibra jalale kabar kene kani jalale
haasofni isaanii kamiyyuu uummata kanaa ta'ee jira. Dargaggeessa kana dargaggeessi shabaaba lafaa dhufaa kana sammuu isaanii hamadaami mataa nyaattee arabni mataa nyaattee yeroo viidiyoo isaanii dhaggeeffatan irraa gara uummanni niqaasaa qaba ni kolfa ni taphata. Eenyi sirriitti miira dargaggeessaa keessa seenanii jiru. Qeerroo warra miira fikirii keessa jiru ta'e jaarsota warra fikirii fidatee immoo seetichi maraate jechaa jiran warri fikirii fidatee jechuudha. Kanaafuu namni sagaleen ina bira waan tokko beeka amma dheengadda yeroo isaan taa'anii barsheen hin beekani waa hundaa buna dabaladhaa tokko jennaan kanaayyuun jettii eegadhe jala deemu edaa maal dabaladhaa jedhanii kuni maal jechuudha uummata kana bashannansiisu ummata kana sammuu isaanii kennanii jira. Kanaaf hawaasni kennanii gargaaraa biyya itti nuu qaba asumarratti haasofnee gara garee dabarfanne. Jettiin deebisaa jedhaa jirti. Jettii deebisaa kan lachi keessa haalaalani. Isaan osanii dubbatu didanii. Deebisaa. Sheekni na jedhaa in jedhan malee jaalala keessa seenanii. Mee viidiyoon isas bahittaasa yaade. Sheekaaroo kaarabaan barbaachiftu kaarabaan barbaachiftu maa filamaa. Leena assalamu alaikum. Waan ofii jedhi ati bakara waan ofii jedhiin. Waan ofii. Keedi dubbatu biyyattii baasaa. Maashaallah sirraan miidhagee jira boo rabbiin bareedina sii kenne kana sirraan fudhatini. Mabruuk. Sheeka mabruuk. Asifaa rabbi siifaa godhu ka wallaahi. Amiin amiin. Akkuma isaan jaalatti nullee isaaniif si jaalannee jirra ka wallaahi rabbii waliif isin haa dhiisu. Sagaleen keetti dabarfadhu wallaahi. Tidak umani kena obat itu juga baca video rapi kau dah salah tadi agaknya nak bodoh tak berani. Ambil si pakai bisa ni bapa uni video kan sudah ni orang dah share bodoh apa kamera ni sudah mirai ke jadi jadi. Tapi kena mari itu nanti nama bodoh mari bodoh sama tadi. Mesti bukan leta udah dah sama leta udah dah tapi kami kira bodoh rapi kita rumah ni tapi kita masih pakai dulu. So gara dulu kita lewat dia ni nanti kita nama kita tu Sheikha rafu kamu nabi orang pada बिल्बिला के सरना एरगा में शेख आरो में बिल्बिला के सरना एरगा जरूरी जद्दा वानोफी मीरा के साबाई वानोफी काफिते जिरतले الشرائع 377 list